jirtu rakkoo nutti dhufu kana nutti himeechar akka uummata Oromoo nama tokko miti an dogoggore. Hunda keenya uummata Oromoo biyya alaa biyya keessa tan jiru tan dogoggore yaada uummata keenyaa fudhachuu dinneetti rakkoo har'aa kana keessa seen. Rakkoo har'aa kana keessa seen. Osoo yaada uummataa kana fudhanne har'a silaa hin boonyu har'a silaa namni kun waggaa 3 dura jedhee miti magaaluma inni jedhe keessatti mucaa dabaabaayii gubbaarratti ajjeesanii jechaadha. Agartanii beekata jechaadha. Beekata jechaadha. Yaada uummataa waliin jaalmarroos ta'e woboos ta'e miidiyaas ta'e hundi kana booda uummataan hoogganamuu qaba jechaadha. Waan uummanni Itoophiyaa taaneet biltsiginnaa taaneet jiraannoo jedhes biltsiginnaa ta'ee haa jiraatu. Waan uummanni fedhu gochuun barbaachisaadha. Osoo uummata dhageenye yeroo sani ana dabalateetu osoo uummata dhageenye har'a salphannu abbaan gadaa hin ajjeefamuu ture. Jawaar Faantis hin hidhamanii turan. Haacaaluunis hin ajjeefamuu ture. Dogoggorri nu yeroo san goone akka uummata Oromootitti har'a Haacaaluu Hundeessaa nyaate, Baqqalaa nyaate, Jawaar nyaate, nama baay'ee nyaate jechaadha. Abbaa gadaa nyaate har'a. Abbaa gadaa Karrayyuu kana nyaate jechaadha. Waan nun taane hin jiru. Waraanni amma Tigraay fi waraanni PP kunuun calqabu ture. Osoo yeroo san uummata dhageenye jiraanne. Uummata dhageenye jiraanne. Garuu dogoggorri keenya tan kaleessaa sun nama kanarraa haasaa nama kanaatirraa waan guddaa baruun barbaachisaadha jechaadha. Dogoggora keenya kaleerraa waan guddaa baruun barbaachisaadha. Miidiyaan Oromootillee, hayyuun Oromootillee, uummanni Oromootillee har'a araara ani kana dura waggaa 2 ergan calqabe nuufi Amaaraan jedhamu naafxanyaa miti. Nuufi Oromoonif Amaarri waliin jiraachuu hin danda'u gaafan jedheeto iyyu Oromoon baay'een na arrabsaa turtan. Ijoollumti waliin qabsoon na arrabsaa turtan. Har'a argitanii jechaadha. Wallagga keessatti mormaa fi harka muraan anuma dhugaa mormaa fi harka muraniit akkanatti mukatti fannisanii too magaala keessan deeman. Ilma namaa ajjeesanii too reeffa lafarra gottotanii too deeman jechaadha. Kuni hojii kan keenya, kuni wallaalummaa kan keenya, kuni dogoggora kan keenya jechaadha. Har'as ammoo dhoqqee dogoggoraatitti rakkanneetoo wal harkisaa irraa jechaadha. Wallagga keessatti waggaa 3 guutuun manni dhumaa jira. Boorana keessatti akkas amma Arsiitti gadi darbee jechaadha. Harargeetti gadi darbee jechaadha. Kanaafuu guutuu Oromootti darbee asii amma Shawaa keessatti akka malee daa'ima ajjeesaa jiru ijoollee xixiqqoo. Dogoggorri keenya tan kalee dhoqqee keessaa bahuu hin dandeenye keessatti rakkannee jechaadha. Achuma keessatti dhoqqee laaqna biyya alaatii fi biyya keessatti achuma keessatti dhoqqee laaqaa jirraa jechaadha. Ammas Oromoon akka warra Tigraay kana maaliif nama 100,000 hin taane Oromoon yoo akka warra Tigraay kana jabaanne yoo akka warra Tigraay kana wologganne yoo akka warra Tigraay kana kutannoo qabaanne ijjannoo qabaanne galma hin geenyaa jechaadha. Yoo ta'uu baate immoo akkanumatti osuma nu ajjeesan hundi keenya abdii kutanneetoo sirna naafxanyaa sirna Minilik jalatti kufneetoo san booda alaabaa isaanii san uffanneetoo afaan keenya nu dagachiisaniitoo hanuma durii sanitti deebinaa jechaadha. Sadarkaa kanarra geenyeet as ga'uuf xinnuma tarkaanfii takkatu nu hafe. Tarkaanfii san tarkaanfachuu hin dandeenya. Harka keenya gubbaarra jira. Gochuu hin dandeenya jechaadha. Waraana kee siidhatee bosona jiru kana gargaaruu hin dandeenya jechaadha. Rakkoon eessa jira? Rakkoon bakkee kana jira. Rakkoo sammuu kee keessa jiru sammuu nama biraa keessa barbaaduun deebinaa Oromoo. Tan rakkoon sammuu keenya keessa jira jechaadha. Isin Jawaar Baqqalaa marroo woboo jedhu woboo maal sii godha kophaa isaa yoo ati biran jiraan akka uummataatti too biran jiraan Jawaar maal sii godha marroo maal sii godha yoo akka uummataatti qabsoofte akka uummataatti waan hunda waan dandeechinu yoo qabsoofte qofa tangalma geessu yookaan umurii kee guutuu boochaa jechaadha. Kana durasi qabsoo galmaan gaanii balbalarra gaanii Oromumatu nyaate. Amma si qabsoo galmaan gaanii Oromumatu nyaate jechaadha. Akkas namni biraa rakkoon numa keessa jira namni biraa dhufee too nu nyaanne jechaadha. Okay, namni kun kaleessa akkas nuun jedhee miti.
Hinna geenye namni kun har'a hoo maal taane har'a waan taaneen isinitti agarsiisa. Har'a maaliif haadha Oromooti jechaadhaan. Haadha Oromooti jechaadha. Tuni haadha Oromooti. Har'a jechaadha kun. Har'a akkanatti salphannee jechaadha. Kaleessa waan san dhaga'uu dinnee ta'u. Kana caala nama waan ta'eef har'a rakkoo dogoggora kalee hojjanneef har'a boonye jechaadha. Har'as yoo waliin dhagahin har'as yoo wal tuffannu ta'e har'as suufii uffannee too biyyuma alaa kana walgayii an jennu hoo ta'e kana caala boonyaa jechaadha. Har'a hin boonyee miti lafarraa banna afaan kee aadaan kee an jedhu jiru lafarraa baddaa jechaadha. Kanatu nu eeggataa jira jechaadha. Bilisummaan kee harka kee gubbaarra jira. Rakkoon kee sammuu kee keessa jira. Rakkoo sammuu kee keessa barbaadi malee anan barbaadin Oromoo. Wannumti tokko wannumti nuyi wal mari'annu tokko hin jiru. Waraana waan ati bira dhaabbattuun ni beekta. Dura waraana kee ijaari ol guddisi. Ijaari. Naannoo Amaara keessatti birgeedii 12 laal. Birgeedii nama 80 birgeedii 12 yeminiliki yeminaamin yesaamino tsigge yeminaamin jedhaniito kana ijaaraniito ji'a lama keessatti kana ijaaraniito si waraana si dhufaa jiru jechaadha. Kan Wallaggatti duulchisanii gara Wayyaaniitti duulchisanii jechaadha. Kan Wallorratti duulchisanii jechaadha. Ati garuu Wallagga keessatti waraana kee ijaarte ta'u naafxanyaa caccabduu ofirraa deebisuu hin dandeenye jechaadha. Maaliif rakkoon bakkee kana jira ka gandummaadha wal qooduu amantiidha wal qooduu cal jedhaniituma sa'aatii dheeraa haasa'uu kana wal amanuu dhiisu yookaan qabsoo kana guutumaan guututti Oromoon dhiisuu qaba. Yookaan ammoo yoo qabsoofne immoo onneerraa qabsaa'uu qabna jechaadha. Garaa duubas qabsaa'uu hin qabnu. Maaliif garaa duuba qabsoon maaliif uummata kana ficcisiisna uummanni kun mootummaatti harka kennatee too waan mootummaan jedhuun haa jiraatu. Maaliif uummanni kun dhuma lubbuu nama takkaatii miti lubbuun saree Oromoo isinitti dhagahamuu qaba. Isinitti dhagahamuu qaba. Walga'uma isin gootan isin barbaannu Oromoon amma biyya alaa kana keessatti hiriira godha baay'ee gaariidha. Akkasumatti immoo waraana keetirratti irra caala lakkoofsa tokkoffaa waraana keetirratti xiyyeeffadhu too waraana kee ijaari. Waraana kana gaafa ijaarte too humna isaa guddiste OPDOs bilisa baasta. OPDO arra sirna naafxanyee jalatti kufte kana bilisa baasta jechaadha. Yoo ta'uu baate ni boochaa jechaadha. Umurii kee guutu jettee too boochaa jechaadha. Kanaa achitti homaa wanni nuuf hinnu tokko hin jiru. Amma dheengadda amantiidhaan namichi tokko gadi bahee too amantii arrabsee miti. Maaliif arrabsante? Amantiidhaan maaliif si arrabsan? Waan si tuffataniif wanti bira homtuun jiru. Waan si tuffataniif ganaa amantii kee arrabsuu miti. Amantii kee sirraa fuudhanii akkanatti akka uffataatitti sirraa gatu jechaadha. Sinitti agarsiise kana dura yoo yaadachuu baattan aand baandiraa aand hagar jedhaniitoo warri naaftanya gadi ba'anii ifaan ifatti dubbatanii jechaadha miidiyaa irratti. Shimallis Abdiisaa durriyyee biyya gurguree Ijiptitti gurguree jedhan laala warrumaa waliin hojjetanu akkas jedhanii jechaadha. Amma biyya tan bulchaa jiru sirna naafxanyaa fi Eertiraatu biyya bulchaa jira. Namni OPDO si'aa miti. Namni OPDO si'aa. Doktora biyya si'achi socho'uu hin danda'u diraamaa hojjechuu malee. Daaninnattiin Eertiraa akkuma jiru Finfinnee qabateetoo jira. An Finfinnee eegu Jawaar fa'aa eegu waraana Eertiraati jechaadha sii dhumatee jira. Kana gadhiisisuu qabda laal. Tigraay irra darbaniitoo Oromiyaa qabatanii jechaadha. Tigraay irra darbanii Tigraay maal arga ture? Tigraay ajjeesaniituma irra darbu, riqicha ishiin irra darbu. Oromiyaa keessa bunni jira, albuunni jira, waan hundi jira. Dhakaanis achii, bishaanis achii, aannanis achii, wanti hundi midhaan achii. Kanaafuu hundi ishiitu taffaayitii gootu Oromiyaaf qabeenya ishiitiif malee wanta biraatiif miti. Oromootan barbaadan gaafa waraana, gaafa rakkoo, gaafa galaanni fa'aa bakkee tokko miidhe, gaafa miidhaa malee uummata Oromoo namni tokko hin barbaadu jecha. Kana yoo beektan kun yoo sinii gale akka uummata tokkootitti of kabachiisuuf amantii keetis kabachiisuuf falmadhu ijaari waraana mataa keetii.
Yoo kana ta'uu baatte amantii keettis sirraa mulqu jecha adeemsisuu hin dandeessu. Deengaddan arrabsanii miti kuni ka'umsa. Meena obsa yeroo tokko. Kinoo laala asitti sheekni kuni qabsoorra jira. Ilaala warra biyya alaa teessanii tooyi amantii keenya arrabsame jettanii uu jettanirra kanatu amantii keessii kabachiisa ilaala. Ustaaza kuni. Ustaaza kana namni hin beekne hin jiru. Kana kino kana akkasitti falmadhu gadi bayiito. Yoo akkasitti hin dandeenye waan dandeessu waraana keeyyaa ustaaza kana bira dhaabbadhu amantii kee isiif kabachiisuu barbaadde. Akka kabajamuu barbaadde yoo kan nutti iyyina biyya alaa kana teessaniito. Diinni yoo waan barbaade jedhe hunduu boo'u. Kano miidiyaan kunis poosti godhee jira jarri Laalibalaa fi Gaashanaa akka qabat ambaasalii fi Gaashanaa akka qabatte miidiyaan kunis poosti godheera. Miidiyaan biyya alaa tokkos poosti godhee jira. Argeen jira. Miidiyaa duratti sanan barbaadaa jira naa obsa yeroo tokko yoon argadde. Kano Reuters gabaasee jira bakkee kanatti ilaala miidiyaa biyya alaati akka isaan qabatan deebisanii too akka qabatan bakkee kanatti ilaalaadha. Okay, san argachuu hin dandeenye, maa gochuu hin dandeenye. Waan nan barbaade fan qaba sanillee. الشام حرام بدمنا لعلي ثواني شيخ سراوي بدمنا لعلي ثواني شيخ سراوي بيقول له فاشست ابي No, argachuu hin dandeenye waan sani. Okay, namni yaada kennuu barbaadan seena amma sinan seesisa. Amma messengerii irraan naqaa sinan seesisa. Namni yaada kennachuu barbaadan seena too yaada kennadhaa. Lakkoofsa tokko naaf ergaa keessan. Lakkoofsa tokko qofa naa ergaa anatu seesisa. Lakkoofsa tokko naaf ergaa. Anatu sinii bilbila lakkoofsa tokko naaf ergaa. Namni duratti azalatti argaan ture komentii tokko kijibaa maal jedhan tokko eenyudha blogin godha. No azalatti miti messengerii irratti lakkoofsa tokko ergi. Lakkoofsa tokko ergi to seeni. Yaada gabaabduu daqiiqaa lama keessatti. Yaa Ustaaz Kamaal yaa namni tokko duratti kijibaan jette nama arrabsu Oromoon tuni arraba kana muudii ishiiti waan ta'eefi baasuun qaba baalagee akkasii waliin haasa'uun hin barbaadu ani. Galmaan Oromooti irratti qoosaa jirti waan ta'eef. Asirratti miti gara biraatitti eenyu kun wanno blog yeeta baatu si argadheen jira. Argadheen jira blogii godheen jira. Messengerii irratti lakkoofsa tokko messengerii irratti asiinii miti. Kamiil lakkoofsa tokko messengerii irratti commenti irratti bakka commenti itti osoo hin taane messengerii irratti lakkoofsa tokko ergaa bakka chaatii walii goota sanitti lakkoofsa tokko erga achirratti natu sii bilbila. Okay. Best kottu seeniati keessattuu waan woboo ijaaru irratti
Best Mamisha. Okay, injirtu connection irra injirtu. Lakkoofsa tokko ergitan anatu seesisa. Okay, Bontu Oromia. Kottu seeni Bontu si ergaan jira kosse. Bontu Oromia miti dhiifama. Bontu Oromoo si seensisaa jira. Okay. Namni biraa Bontu Oromoo hin kaastu. Okay. Isinoo bilbiltan please hin bilbilina isinoo bilbiltanii live irraa na baastu natu isinii bilbila. Carraa yeroo tokko qofan isinii kenna. Carraa yeroo tokko qofan isinii kenna. Hello. Yaada kennachuufi? Tole bak. No, yoo waan nan irraa haasa'u hin beekini yaada akkamitti kennatta? Kanaafuu dhaggeeffachuu qabdaa turte. Okay, mee waan woboo ijaarsa irratti waan woboo gargaarsa irratti san irratti yaada kennachuu barbaadda? Okay, yaa ta'u sagalee kee akka uummanni si dhaga'utti oolan fuudha. Okay, itti fufi yaada kee. Itti fufi. Okay, jadi mana lagi? Tapi coba tu tiba yawan aja tu betul mesti yawan anda dah. Okay, dhaggeeffadhu too deebi'i. Ciao. Akkasitti dubbiin akkanaa hin taatu. Dura dhaggeeffadhaa too yaada dhaggeeffadhaa too mata duree dubbisaa too dhaggeeffadhaa malee akkanatti ani akkamittan explainii godha dhaabbadhee too. Best Mamisha bilbiltee turtee garuu connectionin kee sirrii miti. Messenger irratti abzalatti miti messenger irratti. Okay, best Mamisha atis connectionin qabdu. Obsa kosseen. Obsa si ergaan jira. Nama baay'eetu seenuu barbaada. Obsa yeroo tokko yaada gabaabduu messengerii irratti yoo ergitan qofan isin seensisuu danda'a. Obsa kottu obsa. Okay, obsa gursume irra dabarraa. Namoonni tokko tokko bakka connection waan hin jirreef seensisuu hin danda'u. Khalid Kosseen Khalid Usman. Khalid Usman.
warri kaameeraa tarseenuu barbaadanii Best Mamusha. Hello. Yaada qabda? Hello. Messenger irratti ergadha. Messenger irratti. Yaada qabda? Connection kee hojjetu. Bakka connection hin hojjenne sanii ta'uu bilbiltani anaallee yeroo narraa fixu. Messenger irratti ergadha. Connection yoon qabne asiin oonan seesise asiin connection hin qabda waan ta'eef Messenger irratti ergadha. Achi seentu. Amma yeroon si ergee jira amma yeroon kaase. Asdalatti miti Messenger irratti ergadha Messenger irratti. Kuni bakka commentiiti Messenger irratti ergadha. Okay, Yasin kot. Yasin sen. Okay. Hundi keessanuu innaan isinii bilbile kaastanii yoo ani cufee hin bilbiltu eenyudha shamarreen takka irratti natti bilbiltee turte asirratti Okay, anyways, mee ustaaza sanni haa dhaggeeffannu, ustaaza keenya haa dhaggeeffannu. Naaf yeroo tokko akkanatti bilbillee adaraa keessan ergaa ustaazaa kana dhaggeeffannu. amma studiyoon keenya akkana jira jechuudha inshallah. Ayya kam baga jiraatan fayyaa jirtu uummanni Oromoo fi Oromiyaa baga jiraatanii kunoo studiyoon keenya daawwadhaa amma studiyoon keenya akkana jira jechuudha inshallah. Kunoo amma qalamaa fi daftara fudhattee amma waraabuu deema inshallah. Amma waraabbii irra jira jechuudha studiyoon keenyatti. Kanaafi miidiyaa barii kaardii jedhu liinkii isaa ulaa miidiyaa. Oh my God. Miidiyaa barii kaardii jedhu liinkii isaa ulaa miidiyaa irra gadhiisaa subscribe gootan jechuudha. Irra deddeebi'ee ammas uummanni Oromoo Oromiyaa baga jiraatan keessattuu amma kana kun rooba hamaa roobee caamee uffanni galii hojjetee jennaan irraa yaafane waraanni bilisummaa Oromoo keessattuu akkam jirtan jirtu bahaadhi haa kaabaa kibbaa rabbiin nu cina haa jiraatu jajjabaadha isiniin jedha. Jajjabaachuu nu feesisaa jajjabaachuu nu feesisaa dhiira biyya keessa jajjabaadha isiniin jenna. Gaafa balaan roobee lageenni nurra caamee diinni qawwee roorrisee biyyattii deenna saamee. Gaarri gaaratti dhaamee bonni boodatti dhaamee gaarreen baalii baalirraa gaara mul'ataa dhaamee waaqoo guutuu walaabuu jaarraa abbaa gadaa dhaamee wallaggaa fi shawaa irraa dabareedhaan wal waamee
أولت بالبلانية كان شايزة إيجا ورا بيكنو جمالك فايمت كاي بسولو زيني دي سافوري جامت أقلوني دكتمي ميكا تبورا سينا دوما دسنا وادوما بريفمي غغبا سيدو بچو ويرونا يمي يروبي كن صديقو قبوتي فيدمي كيسا كيسا فدمي والبرسي بنا سينا ثاني قد كنو غمد انجي فنوداني الحمد لله يا ربي نقل شنجي فنوداني الحمد لله يا ربي نقل شنجي فنوداني أوروميا فرومونا كم جيتو كيروني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما لفت الذي بدي ما استديو سنجر وانتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوكي مي أستاذ كان الرامال برتمي وري كاليسا أمنتي كينيا رفمي ويت مي معلومة الرابان برتو amantiin sun tanaaf arrafame akka oromootitti oromoo wal fichisiisuudhaaf mee maaluma irraa bartu yeroo abbaan amantii tokko ka'ee tokko qawwee hidhatee tokko bosona galee tokko akkanatti geeraru akkanatti qawwee hidhatee tokko biyya kiyyan bilisoomsaa wallagga maqaadhaa shawaa maqaadhaa baale maqaadhaa biyya alaa kana keessa ani hayyuudha kan jettu namni kun dabilii sin caalu lubbuu isaa kennee abbaa amantii ta'ee tokko asitti maal ashaangulliitii boo'ichaa ergitu akkasitti bilisoomtu jechaadha. Ustaazni kuni ta'anii boohuun yookaan ta'anii yaa rabbii kiyya jechuun bilisa akka nun baasne beekee ofirratti murteessee bosona galee jechaadha. Nuyi rabbis kadhanne rabbi akkuma jirutti kadhachaa rabbis kadhanne faranjiittis boonye lafa kanattis boonye gangalannes bilisa hin baane jechaadha. Rabbii kee kadhatte faranjiittis iyyaato yoo waraana mataa keetii ijaarte Afrikaa keessatti addunyaa irratti kabajamtaa jechaadha. Nafxanyaan qeesin isaanii duulaa jirti, sheekni isaanii duulaa jira, paastarri isaanii duulaa agartanii miti. Artiistonni isaanii hundi duulaa jira jechaadha nafxanyaan. Ati hoo suufii akkana godhatteeto, rigaa godhatteeto, of dhidhiqteeto, diddibatteeto kan booda bashannantaa jechaadha. Namni muraasni immoo bosona keessatti gubataa jechaadha. Maaloo kophee takkallee naa bitisiin jedha jechaadha. Oromoo sadarkaa kanarra geesse jechaadha. Sheekni har'a nu biraa ka'eetoo sila sheekni kabajameetoo mana taa'uu qaba nu biraa ka'eetoo bosona galee jechaadha. Ani sodaattudha jechaadha. Hundi keenya sodaattudha. Oromoon takkittiin tan kaatee bosona deemtee dhufte dubartii Oromoo takkitti sanii alatti malee yoo dhokattanii deemtan hin beeku. Bosona dhattanii akka warra Tigreetitti dhattanii artiistiin Oromoo sirbee dhaqeeto bosona hin sirbine jechaadha. Hin sirbine maaliif bashannana barbaanna akka bilisummaan barbaanna. Yoo kuni dhufe kanatti gorraa, yoo kuni dhufe kanatti gorraa, yoo kuni dhufe kanatti gorraa. Akkasii jechaadha. Qaawwal waalleen akka Oromoo addunyaa kanarra jira. Maaf garaa hin muran? Maaf garaa hin kutan? Nuyi bilisummaadhaaf jennee halkanii guyyaa iyyinaa umurii keenya guutu. Ijoolleen tun bilisummaadhaa eenyu an bilisoomu uummata Oromooti viidiyoo dabalatee ta'u ijoolleen tun wareegamtee ta'u yoo biyya san bilisoomte warra amma biyya bulchuu kanatu bulchuu danda'a. Hundaa miti hawwan jala hojjete. Garuu tan lubbuu kennee nama biraati jechaadha. Namni duratti isinitti agarsiise sun namni Oromoodhaaf dubbatu sagaleen isaa miidiyaa irratti si dhagaamuun dhukkaamamaa jedha. Dhuguma nama dhugaara amma fakkeenyaaf ani osoonan waan wal qunnamtii saalaa dubbadhee osoonan Jawaar Mahammad arrabsee osoonan amantii arrabsee beeta Facebook kana tan hordofu nama miliyoona walakkaan waan uummata Oromoo ijaaru waan si kabachiisu yoo ana qofaa miti fakkeenyaan godhadhe malee yeroo baay'ee nan arga waan ta'eef waan tokko si kabachiisu yoo namni hojjate Oromoon biraan dhaabbatu jecha waraana Oromoo bira mee yoo xiqqaate namni kumni 100 waraana Oromoo kana bira dhaabbata. Humna danda'uuni bira dhaabbata hin dhaabbatu jecha yoo baay'ate nama 50,000 yookaan 40,000 kanaan alatti bira hin dhaabbatu jechaadha. Walsabuun hin barbaachisu jechaadha. Akka Oromoo sodaattuunis hin jiru, akka Oromoo gantuunis hin jiru, akka Oromoo xawalwaallenis hin jiru addunyaa kanarra.
kuni waan ijaan agarree jechaan. Dhiirri Oromoo dubartii naaftanya bareedduu kan biyya isaa tan gurguratee jechaan. Biyyi amma naaftanya fuudhee biyya isaa gurguratee jechaan. Warri isa jalatti hiriire kuni hunduu biyya isaa gurgurate. Dubartii naaftanya bareedduu takka yoo argu eenyaa Itoophiyaa wiireenikko Oromummaa isaa dagatee jechaan. Fakkeenyaaf Oromoo 5 ta'ii mee nama tokko nama afaan Amaariffaa dubbatutti koot hundi keenya yoo afaan Amaariffaa dubbannaa jiran nama takkittiidha jedhanii to'anii guruuppii keessatti yeroo baay'ee Oromoodhaan ana waliin hin galle konfidensii mataa isaanii qaban. Yoo naaftanya argani isaan jala fiiguu jecha akkana isaan jala ta'u. Rakkoon nu qabnu akka tokko hin taanes rakkoon nu qabnu akka ijjannoo hin qabaannes laphee keenya keessatti sammuu keenya irratti hojjetamee jira jechaadha. Amantii keenya gannu qabu addaan nu qoodu afaan keenyan nu arrabsu afaan gadi galoo jedhaniito eenyummaa keenya nu arrabsu saniin guddannee jechaadha. Saniin guddanne baay'inni keenya saniin guddanne. Bilbila dhiira Oromoo keessa deematu ilaala. Sirba afaan Oromoo qofa. Tambooda achi ba'ee እንደምን የኔ ቆንጆ ምናምን ወራ ጀሩ ኦሮሞ ከናግቱ jira. Kun akkamitti bilisa of baasa? Kanatu bilisa of baasa kuni maatii isaatu bilisa of baasu. Jawaar mana hidhaa seesiseetu adabatee tan taa'e waraana isaa tan wal qixxaatee jira waan matakkaan gargaaru jedhe in kadhannaabe gargaari jennee kadhannaabe akka kadhattuu kadhanna. Kanatu bilisa of baasa. Dhugaa Jawaar Mahammad osoo Tigree ta'ee Tigreedha hidhamee gaarii ture. Haacaaluu Hundeessaa osoo Tigree ta'ee Tigreedha du'e wareegamee gaarii ture bakka guddaa qabaa ture. Amma Haacaaluun uummata Oromoo biratti yaada waanuma jaalannuuf boonya malee bakka hin qabnu. Hoo bakka qabaatte waraana ijaarii biyya kee bilisoomse. Gumaan Haacaaluu akkasitti ba'a. Gumaa Haacaaluu nama isa ajjeese qabdee fidde ajjeeste waan tokko hin jiru. Haacaaluun tan du'eef nama ajjeesaan hin jiree osoo hin taane Haacaaluun tan du'e Oromiyaan bilisoomuu qabdiidha. Jawaaris Baqqalaanis Oromiyaan bilisoomuu qabdiidha. Jaalmarroonis Woboonis Oromiyaan bilisoomuu qabdiidha. Kun immoo afaan qofaanii nama tokko qofaanii miti. Oo qabsooftanii waraana keessan ijaarradha biyya keessan bilisa baasa. Yoo kan immoo hundi keenya Jawaar Mahammadis yaa bahu mana hidhaatti Baqqalaanis hunduu haa bahu dhiifama gaafatanii too Jaalmarroonis qawwee lafa godhee tooyi yaa deebi'u biyya isaatitti. Bakka erga bilisummaan barbaanne jechaadha uummanni Oromoo. Erga bilisummaan barbaanne maaliif uummanni dhuma lafarratti? Amma abbaan gadaa du'eetoo namni takka waa tokko dubbachuu dadhabe biyya keessattis biyya alaatittis miidiyaan Oromootis ekkuma irra bubbutaa tokko godhani. Miidiyaa Oromootirratti tooppikii waraana Oromoo fidanii hin dubbatu. Akka oduutitti dhiyeessu malee nama waa'ee waraana san akkamitti akka ijaaramu waa'ee waraana san jagnummaa isaa dadhabbina isaa maal akka gochaa jiru namni tokko achi fidaniitoo waraana Oromiyaa keessaa fidaniitoo waan san irratti haasofsiisu hin haasofsiisanii jechaadha. Achiinis rakkoo qabu nu hin beekna. Yaa ta'uu malee tan irratti hojjechuu qabu Oromoo biyya alaa kana. Maal eegdaati? OM situ ijaare anatu ijaare ani gaafa duraatirraa eegalee natu ijaare jechaadha. Isheertiidhaan an qaba 2004 jechaadha. Naatu keessatti hirmaatetoo hanga har'aatitti ijaare jechaadha. Kanaafuu tan uummata Oromooti waan ta'eef sirreessuu dandeessa itti iyyitee ta'u. Waraana kanas hoggantoonni dadhabbina qabaate irratti kaatee ta'u sirreessuu dandeessa jechaadha. Callistee ta'u Jaalmarroon inni hin beeka. Jaalmarroon inni hin beeka. Ati maal hojjattaatis waraanaa beeka. Anis waraana isin hundi keenya waraana itti gaafatamna jechaadha. Itti gaafatamna. Amma dogoggora gaafa Wallaga keessatti nyaatamuuf deemna Oromoo. Itoophiyaan summiidha malee suusii miti jedhanii too uummanni Dambidoolloo nutti himu. Har'a waan nu kaffalchiise laala hayyuu nyaatamnee artiisti guddaa nyaatamne jechaadha. Artiisti guddaa nyaatamne. Har'as akkasumatti yoo callisnee too waraana kana bira dhaabbadha jennee siin kadhannu yoo calliste bee qarshii ati yoo kan qarshuma wanti ati bira dhaabbattu wanti biraan jiru qarshii bee shamarree bareedduu takka tanii fokkattu tannaafxanya fokkattuu takkaa fi araqee ittiin bitta. Araqee ittiin bitta. Maaloo gargaara. Maaloo bira dhaabbatte. Kadhaadhanii. Oromoo kadhaadhaan qabsoofta. Way osoo nan Tigree ta'e Rabbi maaliif Oromoo godhee na uume dhugaa Rabbi. Maaliif Oromoo godheetu na fuume. Nama hayyoota isaa halkanii guyyaa arrabsu.
nama amantii isaa halkanii guyyaa arrabsu, nama gandummaadha wal qoqqoodu, kun jireenyaa miti akka jiruuf jireenya waliin jiruuf jireenyattu jireenyaa miti kun du'a malee dhaabbatatti warra du'e qabsaa'uun akka Jawaar Mahammad akka Baqqalaa Garbaa akka Jaalmarroo akka Haacaaluu Hundeessaa sanitti akka warra Tigree kanatti qabsaa'uun akka uummataatti soo fudhan. Saniin achi wanni ati mo'attu hin jiru wayyaaneen soo maatte hin bitamta dhiitamtee wayyaanee jalatti. Waan Oromootu dubbachuun hin barbaachisu. Yoo Oromoon uummanni hin barbaanne jechaadha. Warri duratti natti bilbiltanii toona jeeqaa turtanii yoo isinii bilbilan hin kaastanii. Connection ergifattanii bilbiltu ta'e I don't know. Okay, mee ani itti aanu amma yeroo bilbiltee turte asisi. Amma yeroon okay namni biraa namni biraa okay namni biraa barreeffama ergituun bee abbootii gadaa warri ganaman dhageenya abbootii gadaa kanaan dhageenya akkamitti Oromoon gantuu akka taate akkamitti abbootiin gadaa abdii Dubaay dhugaa itti